naannoo Tigraay keessa shireetti argamna. Shireen kana dura kaawwattan sadan darban rakkoo nageenya tureen rakkoolee garaagaraa muudataniin hanqina jabaa keessa turte jechuudha. Keessumattuu bu'uuraalee misoomaa keessa ifa niitoorkii fi kanneen birootiin ala kan turte jechuudha. Yaalli illee naannoo kan akka hin turre bal'inaan kan ka'u haa ta'uutii erga raayyaan ittisa biyyaa seenee booda magaalli tun guutumaan guututti tasgabbaa'uu fi sochii idileetti deebi'uu kan argine jechuudha. ሕክምናውን ተከፍቶልናል yeroo ammaa kanatti tajaajilli yaala fayyaas nu banameera. Hedduu nuti tole. Kanaan dura rakkoo hamaa keessa turre. Dhugaa dubbachuuf dukkana hamaa keessa turre. Amma garuu ifti nuuf ifee jechuu dandeenya. Ammatti qorachoonni barbaachisoon tokko tokko nu jalaa kan irratan jiru. Kanaan ala garuu namni yoo dhukkubsate yaala argachaa jiru. Kun hunduu nu gammachiisa. Ibsaa fi bilbillis nuuf hojjetamaa jira. Kun immoo caalaatti nu gammachiisee jira. Galatoomaa. ኔትወርክ ከመጣ ደግሞ ጦር አድርገን እናመሰግናለን። ሁሌ ጦርነት ለኛ ጠቃሚ አይደለም። ሎሊ የሮ ዴራፍ ካናን ዱረስ ብየ ኬኛ ሚዳ ቱሬራ ገሩ ፋይዳ ተኩሌ እራ ህነርገን ከናፍ አሞ ካራ ነጋ ፍዳቹን ኬኛ ባዬ ነገመቺሳ መጋላን ኩን ካናን ዱረስ ሶቺ ደልደላን ሆአ ቀብዲ ቱርቴ ሰበብ ሎላን ሚደምቴ ቱርቴ አማ ገሩ ኤርገ መሪን ነገኛ ኤገሌአስ gara nageenyaatti deebi'ame nageenyaa fi sochii isheettis deebi'aa jirti. በጦርነቱ ምክንያት ምንም የተገኘበት እንትን የለውም። Hawaasni miira baay'ee namatti tolu keessa kan jiru jechuudha. Jijjiiramni wayita ammaa deebi'e keessumattuu ifaan dhufuun tajaajilli baankii eegaluun akkasuma niitoorkiin gadhiifamuu irraa gammachuu guddaa akka qaban kallattiitiin magaalattiitti argine kan daawwanne jechuudha. በጣም እኛ በዚያ ከተማ ውስጥ ቆይተን ነበር. ያም ከማርያም ካቤ ያለ ማለት ነው kanaan dura manni amantaa cufamee ture amma galata waaqaa tajaajilee galameera dhugaadha rakkoo guddaatu ture manni yaalaan turre namni dhukkubsatee du'aa ture baankiin hin jiru bishaan mataa isaallee rakkoo guddaa nutti ta'ee ture amma garuu wantoonni kunneen guutummaan guututti ta'uu baatus walakkaan nuuf deebi'aa jira deeggarsis nuuf taasifamaa jira gara fuulduraattis wanti gaariin ni taasifama jenneetii abdii qabna አሁን የጎደለ ደግሞ ከእናንተስ ሞት ጊዜ እናገኛለን ብለን የሚመጣ ጊዜ ተስፋ አለን። በጦርነት ምክንያት ያው ሼራሮ ጤና ጣቢያ kanaan dura sababa lolaatiin buufanni fayyaasaa ta'u hospitaalli tajaajila kennaan turre kun ammoo rakkoo guddaadhaaf nu saaxileera erga yeroo dhiyootiin asammoo ogeessonni fayyaa buufata fayyaatti argamanii hawaasa tajaajilaa jiru qorichoonnis dhiyaachaa jiru baatii tokko keessatti namoonni hedduun yaala fayyaa argachuu danda'anii jiru kanaaf kun jijjiirama guddaadha dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaas gargaarsa adda addaa nuuf taasisaa jiru IRC የሚባሉትን እነሱ የሚያግዙን ስለዚህ እነሱ ባገዙን መሰረት ያው ግልጋሎት የሰጠን ነው ማለት ነው ሞቱማስ የሮ ገባባ ከሰቲ ቆሪች አዳ ኢብሳራ ገልቹዳን የሮ ገባባ ከሰቲ ቆሪች ብሊሳን ናሙ ሁዳን አከከናሙ ጎዳሜ የሮ አማካን ናምኒ አራኮ ዱኩባን ቀቡ ዋ ሁንዳኑ ሞቱማ ገለቴ ፈታራ ኩን ገሩ ዳባቹን ቀቡ አከ የሮ ደብሬ ሞቱማንስ ነው ዲሴ ደሙ ቀቡ unitti fufuu qabaa waan jedhuudha kan kaasan jechuudha inni bira waa'ee nageenyaatti wal qabateeti nageenya keessatti yaa nageenyi qabiyyeen isaa kanatti olaaltu baay'ee xiqqaadha nama keessa dhufeetu waa'ee nageenyaa beekutu waa'ee nageenya sirriitti haasa'a uummanni Tigraay amma waa'ee nageenya sirriitti kaasu jaarsoliin biyyaas abbootiin amantaas qaamonni adda addaas waa'ee nageenya sirriitti hiiku. Hawaasnis waliigalteen gara abuutii fi mootummaa gidduu taasifamurraa gammachuu guddaa akka qaban keessumattuu rakkoo fayyaatiin kana dura miidhaa jabaatu ture hojjettoonni mootummaa mindaan ala baatiiwwan 18 turan kana duras dhibbeentaan 70 qofti isaan gahaa akka turee fi wayita ammaa fooyyeen jiraachuun akkasuma hojjettoonni waajjiraalee fayyaa keessa jiran guutumaan guutuutti gara hojiitti deebi'uu mirkaneeffanneetti kan jirru magaalota kanneen biraa kanneen naannawa kanaan jiran jechuudha kan naannoo Tigraay Adawaa fi Aksuum gara fuula duraatti itti deemnee kan daawwannu ta'a.